Lammii koo miidhamte biyya keetii baate biyya Saawudii keessaa olii gad utaaltee birrii sassaabuudhaaf jettee biyyaa kaate dhattee achitti immoo hidhamaa iyyuu taate. Waa'ee kenna dhibe waa'ee kenna gube asiin ari'amte achi immoo ni hidhamte. Asii achi baqatan achi as darbatan. Maanyi keenya kunii asii nu hari'anii keenya fudhatanii achi isoo nu hidhanii horiidhaan nu se'anii keenya numa kurkurfama kaan siyaasamuuf uuma. Hari'anii biyyanaa hin tumusi gamanaa gama ceekaa dhiisee jireenya gamanaatu onnee isaa madeesse. Maatii isaa jaallatuuf imimmaan isaa coccobsee saba hundaayyuu dhiisee diyaaspooraa ta'uudhaaf sammuu isaatiin murteesse. Gaafa ce'u gamasii hin hafeene ammasii hidhanii tumanii akka kuntaalaatti walitti guuranii nama 400 ol kutaa tokko keessatti waan godhan godhani. Kaan bulluqat ajjeese cittoon qaama tortorse kaan immoo hin duune du'uudhumaaf obse. Maal nus yoom rakkanne kan dhaqnee arabaaf miilla isaanii dhiqne fooqii sadarkaadhaan gugguufne miicine. Nu qodaa miicinaan isaan albuuda miicanii akka kan isaaniitti keenya fattashanii wanta yaadnee bulu nutti darbatanii keenyumaan nu qaban keenyaan nu hidhani. Obsaatuma teenyu buqqaa masgeen garbummaa dandeenye. Yoom takkaa dubbanne keessatti gubanne xiqqummaama keenyaan sagalee meeshaa jalatti guddanne. Ayii kan Saawudii nama dhibaan godhee obsi gaa saba koo bari'uun isaa nafa'u asii yoo baqattes achiin sitti dhufu. Egaa mee saba koo hidhamaa jiraachuu kee hunduu dhaga'eera. Nagaan si haa baasu kan ta'e ta'eera. Wanta nama dubbadhe hin jedhini siyaasa hunduma tiktookii banee himaa jira yaada isaa.